damnetti jechuun boru isa akka andu barbaadani andu ilmaan kiyya kana narraa fudhachuu barbaadani isinii galee garuu laakiin rabbiin kiyya na kaasee asiin nagaye kabajaa keessaniifan obsee ammoo aarsaa dubartii ilma ofiitiif yookaan ammoo bultii ofiitii kabaltu kaffalaan ture har'a garuu inni ani dubartii akka keetii maaxaniin isii ciccittee sibiilli gara keessa jiru homaayyuu naan gootu naan jedhe ani ilmoo kiyyaaf jecha sibiila garaa kiyya keessa jiru hawaasni Oromoo biyya kana jiru hundi isaatu ni beeka isinii galee Gana media ralle bae dura maqaa baay'ee nabbaas har'a filmaan kiyya baay'eetti nu gatee isinii galee mana ijaarrate qabeenya uummanni Oromoo na gargaareen bultii itti ijaarrate an bultii sanaa miti kan na gubu jiru miidhaa ilmaan kiyya kaleessa miidhamte an miidhamee badii isaatiin ittiin woqasamaa ture har'as an gargaarsa tokko hin barbaadu an maallaqaa miti kan na boochisaa jiru hiccitii jirtu beeka madaa kiyya naa beeka gocha inni anaaf ilmaan kiyya irratti ka inni barakiinaa fuula keetti naqeedha namni feemasoonni kaayiroo keessa jiran namni ollaalaan jiru nama hundattuu himadhee jira Sagaleen waraabbattanii qofa hin deemina dhimma ilmaan kiyyaa kan gar tokko naa buusan amma waan isin mul'isu waraabbadha. Namni isatti nu caalaa itti dhiyaatu ilmaan kee kanallee yaadu biyya keessa jiru yoo jiraate imeeli paasoordi san irraa fuudhee akkasii ergan godhuudha malee osoo imeeli paasoordi si ergame salphaadha maqaa jijjiiruun asiinuu ayoommiinuu hin dandamaa naan jedhan gaaf duraa akkas naan jette ijoolleen ispoonsara asii goote. Carraan jiru ummanni akka dhagayuuf jechuun ummanni akka dhagayuuf waa'ee lola isaanii kanarratti siifuun carraa lama qabdii naan jedhan tana dura ispoonsara isaanii warra naqeef gaafadhee warra Kanaadaa jechuun gaafa isaan wal lolan gaafa konkolaataa baafnu dhiyoo kana gaafa konkolaataa baafnu konkolaataan bahee konkolaataa irratti wal lolani. Gaafa ani carraa lama qabdii naan jedhe warri ispoonsara naqeef. Carraan tokko erga inni biyya kanatti asimmoo biyya kana dhugaadha osoo dhufeeyyuu osoo maqaa jedhayyuu dirree xiyyaarati deebisuun mala. Namni bas maa qabu ishaaraa asii xiyyaaran bahe biyya kanatti deebi'ee asii Kanaadaa, Ameerikaa, Awurooppaa deemuu hin danda'u. Tokkoffaa yoo maqaa jedhayyuu jedhan waan akka harkaan deddeemanii ishaaraa haysiisuun hin danda'ama jedhanii sun ta'uu mala ta'uu dhabuun mala. Carraan inni qabu isaan qaban warri Kanaadaa akka jedhe tokkoon inni deebi'uudha yookaan immootu Keeniyaa biyyataan biyya amma jettaniin takka Ugaandaa deemanii achirraa ispoonsara kana tiraansfer godhanii fi achitti achi jijjiiranii fi achirraan akka dhufan gochuudha naan jette ijoolleen Kanaadaa tana dura jechuudha kan ispoonsara isaanii ta'e gaafa duraa tokko samoonii inni galee akkuma inni galeeni turre amma. Yookaan immootu imeeli paasoordii san faayida san fuutee isiin ayoomii dhayxee maqaa rakkoo kan himtee maqaa san ufii jijjiirachuudha jedhan. Amma isiin jijjiirachuuf imeelan qabu. Faayidiin isa harka jira. Isa jalatti jiran. Ispoonsara hunduu isiin ijoolleen isa jala jirti. Membara jechuun ijoolleen isiin membara faayilli ka isaati. Faayila ofii fudhatee gala inni sirkii isaati irratti jechuudha. Kanaafi namoonni waan kanarratti hubannoo qabdan walitti dhiyeenya sirriitti qabdan maatii kanaan yookiin walitti araarsitanii gara tokkotti yoo biyya kanallee dhufuun kan danda'amne taate Keeniyaa yookiin Ugaandaatti akka wal argan gochuu yookiin immoo imeela san irraa fuutanii fi akka ayoommiin jijjiirtuuf gochuudha. Lakki amma ispoonsara biraan na hinaa fi yoo kajettan taate immoo ispoonsarri Kanaadaa barana hin jiru. Kan isin hunduu hin beektan isinii galee osomaa birriinuu jiraate ispoonsarri hin jiru. Haga bara 2027 achi taree sunuyyuu shakkiidhaa jedhan. Kana waan ta'eef haalli ispoonsarichaa carrama dura jiru san irratti itti fufsiisuu yoo ta'e malee haarootti hedduu waan ulfaatuu fi karaa kanaan uummanni biyya keessa jirtan mucalleen biyya jira waan ta'eef manguddoo gandaa ardaa gosa itti baaftanii ilmaan kee kana ilmaan kee naannoo andariin jetanii yookiin akka Keeniyaatti walitti dhufan araarsitanii yookiin Ugaandaa yookiin immoo imeela irraa fuutanii ergitanii fi yaaduma jedhu qaba karaan gabaaban kan wanatti fakkaata anaga keessa beekutti taani warri kana caalaa odeeffannoo qabda yoo jiraatan dubbachuu dandeettu. Asli kiyyaanillee kanan barbaadu kanuma duraanillee kanuma dhabe akka imeelii sana naa kennuuf maatii isaallee dubbisee
yookaan ammoo firoottan isaas zarii isaas nama hunda isaatu dubbisee isas dubbisee inni andu'een awwaalama malee iimeela sana sii kennuu hin danda'u naan jedhe. Ispoonsarri ammootu ijoollee kanaati biyya kamuunuu fudhattee tanqasaaqasuudhaaf heeyyama kiyya barbaada waan ta'eef an ammoo heeyyama sana sii hin kennu. Ispoonsarri sun na duuba hin ta'u ani kaayyoon kiyya ispoonsara san kaansil gochuudha jedhe. Haga tokko hima beeytan hundumti keessanuu asli. So wanti hundinuu huyna kiyyaa ol ta'ee jennaan akka hawaasni kun akkasuma ammootu namni ganda isaatii sheekotiin si galee ilmaan kiyya kana furmaata naa gootee haala ispoonsara kanaa naa sirreessanii makiinaa takkittidha kan jirtu ni beeyta. Makiinaa sanallee maallaqa dheengedda gadaa resturaantiin naa kenne akkaawuntii kee irratti hin galchee si biratti hin baase akka ani irraa hin fayyadamne si galee makiinaan sun kiraa manaa naa galchite. Sanillee akka inni na duuba gurguraa naa ergaa jedhaa jiru hundi keessanuyyuu quba qabdan si galee dhiibbaa meeqa akkanarra gahaa jiru namni hundinuu ni beeka si galee maaliif yoo hadha dhugaa jirtu dubbatan si galee dhugaadhumatu namaa bula si galee miti. Ammoo dhimma kana yoo gabbaa'ee hawaasa kiyyatti himan inni nama dhagahuu miti. Keessaan kadhadhee dadhabee tan gaafa huyna kiyyaa ol ta'uun dubbadhe malee miidhama kiyya gaafa inni ilmoo narraa fuudhu sanillee suuraallee sitti agarsiifadheen ture. Miidhama kiyyallee sitti madheen ture garuu isin homaa naa gochuu hin dandeessan. Maaliif abbaan ilmootu itti waan garaa jabaate isin kana godhi sana godhettanii isa dirqisiisuu hin dandeessan. Amma wanni barbaadu anillee kanuma akkuma nama tokkorraa sagalee taatanii dubbattanii dhimma isaa tartiiba qabsiisaa jirtan. Adaraa Oromummaa adaraa haadhaaf abbaa baay'ee miidhame waan ta'eef bakka furmaata naa godhaan dhimma fuudha isaatii miti. Inni jireenya ofii keessaa anas ilmaanis baasee jira sun haala danda'amu miti. Bicha ispoonsarri sun akka naa sirratee tartiiba naa godhatee makiinaa sanas ammoo ka ilmaan kiyyaa maqaa ilmoo kiyyaatiin naa deebisa haala danda'amu. Sunis yoo heeyyama isaatiin hin taane nuti maqaa keenyaan deeffachuu hin dandeenye. Gurguraa naa ergaa jedhee dhiibbaa godhaa jira waan ta'eef. Rabbi haalaafis wallahi. Bakka asiifuuti yambooni hin gaafanna ijoollee hiriyoota isaallee booda arba'in itti daawwachiisee waan isaan jiran hin gaafadha. Waan irra geenne eega dubbii hawaasa keessa yoo siifisallee bakka tokkotti walitti fiduu taate waan inni waan kana caanaa godhuufi ilaalla. Yoo mootuu karaa biyyaatiin ummanni biyyaa manguddoon biyyaa itti yaatee ka waan kana furmaata si godhuu dandeettu taatellee namoota jajjabaa isatti dhiyaatan barbaannee gaafanna. Waan irra geenne ka isinitti deebinu taa ummata keenna warri digingir jettan immootu karaa biraatiin mallayni isin guurtaniif isa harkalleen jiru isii harkalleen jiru ispoonsarrillee naqamee fi amma wanni rakkoo ta'e faayilatuyyuu isa harka jira. Faayila sa yoo inni kenneefi dararaan biraa hin jiru sini galee wannollee ispoonsarallee dogoggoruu baadhee okay faayila irratti deebi'eef natti fakkaata dogoggoruu yoo baadhe biyya kana inni deebi'uudha yookiin Keeniyaa Ugaandaa biyya ispoonsara irraa deemuu danda'anitti walitti dhufanii achirraan deemuudhaa jira. Warra Kanaadaallee kanan rakkise mallayni ispoonsarallee lafuma jira ispoonsara isaanillee lafuma jira faayila isaanitti irra waan jiranii fi jarri immoo wal lolanii yoo danda'ame walitti araarsuudha carraan jiru. Yoo dadhabame mootu faayila fuudhuufiidha imeela paaswordii amaan irraa fuudhuufiidha. Namoonni 6,000 jirtan warri amaanitti dhiyaatan karaa kanaan irratti hojjedha. Nullee karaa yoo dandeenye isatti illee dhiyaanna hiriyyaa kenna. Ijoollee irratti dhiyaatanillee dubbifnee waan jedhan immootu ka isin beeksifnu ta'aa kanuma ka waan biraa keessa deemnee jaarsaaf jaartii jidduu wanni baxaabbannu hin jiru homa beeknu isinitti himna wanni an beeku quba qabu kanuma yeroo gaarii. Nikomo jero takka ila yo stepping jalqabaa yoo inni kenneefi bareeda dubbiin wanni martuun salphata. Garuu yoo inni hin kennu akka isiin amma jedhaartu kanatti hin kennu yoo ka inni jedhee deebisan deebisu taate ka ofii hin barbaadu jedhu taate dirqama divorcii ko'annoo sartifikeeta qabaachuu qaban. Inni keezii sanarraa bahuufu like marriage certificatein galfataniiran yeroo jalqabaa. Marriage certificatein kuni addaan baanii irra ka jedhu dirqama mul'ifamuu qaba. Inni keezii sanarraa iyyuu maqaan isaatu bahuuf.
lakki an deemuun barbaadu isaan haa deeman yoo ka jedhu taatee jechuudha. So bakka sanitti dirqama innis waraqaa biyyarraa eega biyya jiraateen addaan baanee irraan deemuu hin barbaadu. Isaan haa deeman yoo inni ka jedhu taate waraqaa san erguun dirqama ta'a jara imbaasititti jechuudha. Warri gaafa duraa guuteef illee information hundaa sponsora fudhatanii ofirratti waan jedhaniifi warri sunillee argamuun dirqama jechuu barbaadeeti yaadde. Rakkoon qabu ani ni dhiyeessaan jara. Okay, telefoona jara naa kennuu dandeetta jara waliin illee haasa'uu hin dandeenya. Communitiin Rakkoon illee ijoollee warra ispoonsara Kanaadaa. taatee biraa miti bar rakkoon jira lamaantu wal dhibee malee ijoolleen isaa hidhamee I know garuu yoo inni hin barbaadu jedhe akkamisin jedhe kana. There has to be a divorce paper certificate jiraachuu qaba. Warri maa yoo inni hin barbaadu jira isiin faayilaa hin qabdu bar. yoo inni hin barbaadu isa irraa baasuu hin danda'an kaa yoo inni hidhattee himatti. Isa irraa baasanii isiin she can continue. Wanni isii yoo hambisu hin jiru duubatti. She has to explain to them what happened to Email fi file erga jiraate wanni guramu takka hin jiru sponsorri maal taate kana yoo Kennuu naan jedhee bara. Ani faayilaa fi iimeeliin kennuu na bira dhufa waan ta'eef anasi waan fedhe gochuu danda'a tokko naan jedhe. irratti ila isin amma bilbiltanii gaafattanii mi'aasli ayyee madii jate madii bilbil bilbilta Habibi poolisiidhaan soqamaa jira mucatti kun koomantii jalatti barreessaa jirani mucatti waggaa 15 barumsa agatti nama meeqaan talaqanii. meeqaa yeroo takka balii yoqoyme balii Roobee jirani bakka lama ta'a roobeellee shaallollee jira manni abbaa isaa. roobe jiraami kana booda waan amaan asirra gadi baatee jechuudha footoo roobe jira waan isaa asirra gadi baatee akkana ta'e footoo kee manaaman asirra gabbaaftee wallaahi agarsiisuu waan takka asii galee ayyana jira si dhaggeeffataa jira amaan waan kenniteef kennii fi gaafadhaa fi garuu waan isaa badaa naasanii asirra deemtanii ijoolleen teennallee footoo isaati footoo ijoollee isaa warra kana babbartanii waan badaa asirra poostiin godhin amarti keessan maaliif wanna kanaa dhimma jaarsaaf jaartii jidduudha si galee annama si gaafatu namni tokko naa dabalee jira namni gudaan roobee keessa kanaafuu jechuudha waa takka wanni hin jedhin ittiin hidhatee jechuudha ijoollee ta'e guddifadhu wanni guddaan sitti Maal ijoollee kiyya guddifadhaan ani maal jedhe an duraanuu ijoollee kiyya guddifachuu jira inni akka inni gahee wayituu hin qabne waggaa meeqa guutuu warra isaa karadhee dadhabee amma gara hawaasa miidiyaa fide ka dirqama gocha inni egaa inni jireenya isaa keessa anas ilmaanis baase namni tokko bar waan nu hin barbaanneef si galee sin fedhu sillee ilmaanis jedhee bultii biraa jaarrateemi namni tokko ilmoo 4 qaba akkamitti bultii biraa jaarrata si jammar indee hidhamuu qaba malee lafa jalatti akkamitti ilmaan chaarjeriidhaan akkasittuma akkamitti ananatuma akkamitti miidhaa kana hunda nurratti godhee ka'eeti inde an oromoodhaa bar ilmaan kiyya oromoodhaa bar dirqamni hawaasni oromoo narraa beekee narraa dubbachuu qabaa bar inde ka inni fuudhe sunoo daa'imaa bar hisbiitu beeka kunoo koomentii jalatti barreessuu jiranii okay siifu gara solutionii amma gara waraqaa kana osoo deebine amma please waan biroo keessa osoo hin ammoo dirqama hawaasni naa beekee dhimma kiyya kana gar tokko naa deebisuu qaba si galee maaliifi namni kun nama zallame si galee wanjalanyaadha wanjal yeroo an siin jedhu barakinaan fuula keetti naqanaan jechaa nama bahee baran sagalee isaa qabaa bar waggaa 4 guutuu obseefiin hamma ganda hawaasaatti baase bar arragaa bar yookaan aniif inni nama ji'a tokkoof ji'a lama yookaan ji'a tokko obseefii miti bar waggaa 4 guutuu obseefii zarii ganda hawaasa manguddoo kaayiroo oromoo namni kaayiroo kana keessa jiru hunda isaa itti baasee waggaa 4 guutuu obseefii dadhabee amma ana jireenya isaa keessaa na baasee zariin marti na bulooknaanin bar mana ummanni oromoo bar maallaqa hawaasni oromoo itti naaguureen itti fuudhee bar inde minoo naachuno kun akka baalee qofatti haasa'amuu qabu si galee maaliifi yaani ganda kutaa 11 hundatu na gargaaree waan an ilmaan kiyyaa wajjin itti irraa fayyadamaa jiru itti fakkaata laa dubbiin akkasii miti anumaa wanni irraa quba qabu hin jiru jedheen hawaasa kiyyatti himuu jira miknyaatuun waggaa kana guutuu anaaf ilmaan kiyyatu ittiin woqasamaa bahe kadhattee hin quuftu ati guyyaa hunda kadhattaa guyyaa hunda boossa ati maraattuudha gaafa naan jedhee mubaarak baalee dheengedda maal jedhee ammarraa 5 beeka ka isiin gargaaramte naan jedhee bar ka akka dubbiin na gubdee gabbaasee haasa'u kan na godhe isaa bar koomantiin kuma meeqaa bar ummanni na arrabsaa bar anaaf ilmaan kiyya arrabsa garuu waan an ittiin fayyadamee ittiin hin gargaaramne soo kanaafuu hundi keessanuuyyuu akka na gootan na godha bakka. Okay, Asli.
Edobi. Okay, jara kan ila step it ano sa dima me onni kumishada. Why waraqaa sirra so focus godhame. Gargaarsa birriitii miti waraqaan kan haaraa sirraa beeksana irratti osoo dalenne irra wayyaa. So tokkoffaa step number 1 isa contact godhuudha. Waraqaa kennuu dandeetti mali emailii fi ka silaa ergame receipt numberii san kennuu dandeettaadha gaafii miti. Laali doobi. Amma furmaanni jiru karaa nagaa jara kenna mucaan kun namarraa dhalate gosa qaba aanaa qaba aalii qaba. Ilmaan tun ilmaan isaati ilmaan gosaati namni fayyaa qabu ilmoo afuritti garaan jabaatu biyya baqaa keessatti yoo inni akka jaraa kan dhukkubsatullee ta'e namni garii kan uffata keessatti dhukkubsatu jira gosa itti baasanii imeelii fi paaswoordii irraa fuudhanii fi kennanii fi isin agammii dhaqxee faayileen jijjiirratti zaasit allaqe mallaa inni ispoonsara lafa jira ispoonsarri lafa jira. Ujoollee anatu beeka gaaf durallee walumaan itti kennine oromomaa wajji itti kennine gaaf inni as jiru tana dura ujoollee irratti wal lolanii maallaqa addaan qoodamne jedhanii anatu dhooggachiise eeggaddallee addaan nu qoodaa jedhanii ana dhooggachiise maa isinitti himnan maallaqni ka ujoolleetti siifulleen kennini amaanilleen kennin jedhe namni ujoollee ispoonsaraa dhooggachiise ana nu qoodaa jedhanii jechuudha si galee miti maallaqni ujoollee lafa jira ispoonsarri lafa jira. Isin warri biyya keessa jirtan warri as jirtan. Ani jenne an maallaqa naa qooda an jenne. Ati hin jenne. Ani jedhe an maallaqa naa qooda. Isatu jedhe malee isatu duuba bilbilee na duuba bilbilee zaakii mucaa jedhamutti bilbilee maallaqa kiyya kaansil godhaa na ergaa jaraa dubbii fixanii dhaga'an anumaa wanni an beeku hin jiru. Makiinaa sanillee na duuba gurguraa na ergaa jechaa ture. Gurguranii erguudhaafif yaalii guddaa gochaa turan. Garuu hin danda'amneef malee. Ammoo an quban qabu waan ispoonsaraa irraa jaratu bilbilee na gaafate mucaan akkas jedhaa jira akkam goonaa naan jedhan jedhee baay'ee tokko rifadhee yaan yeroon sana dhaga'u